Gaafa jijjiiramu dhufee ariifaan angoo qabatan. Ijoolleen marroo wajjin turte. Namni baa'uu ga'uu si mooji. Bidaanii fi jila bakka laggasaa ofii irraa buqqee irraa wareegamsa ture. Osoo asiin galiin isaan angoo qabatanii biraan ijoolaa lubbuun jira bilbilaa fi ture. Leeyiduu jamaan kiraa keessatti gartan yeroo sigaa komishin ture. Sa'aara jeneraal Chawqee Ogaa Suguuta waan talaachi dhaamsaas balbalatti. Hin barbaade jedhee. Gaafaan bakka hojii kaanii walla qaree dhugaa dubbii Muhammad. Uummanni sun dachii wallaggaa dachii lolaa taatu jira. It's a settled agricultural community. Uummata qubatee qotatee jiraatu. Lolaa gobbee uummanni. Hoggaan dhaqee an sakkasa tura wallagga dhaqee beeku. Hoggaan dhaqee it was very clear. Lolli kuni it will devastate that society. Suuti gammoo jira dhufne. Gaafa abaa ogeeyyan asii waldaan gaara tolfaa jira. Gaafa gaaraa dhufan jala siine maaliif gochoon dhufamti qooda. Horii fi gaalonni jaala gammoojjiin akkasi. Wanni Harargeen gammoojjiin fi Baaleen gammoojjiin Booranni bultii sarbaan godhe because we are mobile society. Uummanni wallaggaa hoo, ka Gujii hoo, ka Arsii hoo, ka Shawaa hoo. Uummata socho'uu hin dandeenye. Uummata taa'ee lolli irra godhamu jiru. Wallagga dhaynee hanga asoosaa deemne mandii jedhanii na fakkaata dachii takka jira. Niitii jaarsa qabdu gaarii jechuudha. Gaafsa namni keenya finiile lollu malee jira. Lollu. Manguddoon galgala kaameraa fi qeerroo nurraa baasaa fi isin dubbisa nu jira. Aboon anja saboo bosonni as malee jiru maal olli gara keessa hin jirre. Akka kaanee Oromiyaan guutuun akka gaafa qeerroo sanii waliin lolla. Takka lolli dura alaabatu jira. Dhumne gabaasa fuula jirtu torba. Bakka lammaan jiru, bakka daawwit jiru, bakka biraan fuulaa jiru, bakka namni meeqa silaa hayyuu fi hooggansi yeroo sanii jirutti. Wal dhaga'uu hin dandeenye. Jarri angoo irra turte akkuma wayyaan qartetti yaadan beekaa. They did not internalize waan jijjiiran. Maal naan jedhan si'ati maatii qabda waan abaa'oo tanaan. Mallasuu bara. Abaa'oon ni gargaarte. Maqaa abaa'ooti. Ilaa Oromoon mormuun ni mormuun aadaa ta'eef amma leen jedhani bari. Oromoon mormuun aadaa ta'eef nu mormuu isaan dhiisu. Abaa'oon kun xiqqoo turtu maqaa isaatiin hiinee cafaynee bulchinaa jira. Aboo Itoophiyaan mallasii fitaa biita akka miti. Oromoon kaleessa isaarraa tokkoo miti. Addunyaan jijjiiramte. Ibiddi kuni kitaabni hin dhaabatu. Taayim laayim waan mattasaa lolaaltan. Nuti biyya gallee baatii muraasa booda ibiddi dhooqaa. Har'a dachiin Oromiyaadhaan lolli keessa jiru hin jiru. Kanaaf waa hedduu jira walli naannoo sanii jira. Yaadattanii gaafa lola Tigraay deemamu deemu uummata walla kaan ajjeesuu bira dabeeti lolli irra godhamuun bira dabeeti maqaa balleessuudhaaf duulli godhan laafame. Miidiyaa dubbachuu barbaadu jarri waa iddoo duulu jira. Abti ulaallee abdii wajjin irratti xiyyeeffatee. Maal jedhan amaarri achi fitan. I know for a fact fakkeenyaaf ijoolleen kun yuunivarsiitii Dambidooloo irraa deemte san kan butanii shaneef hin eeggatan mootummaatu buta. I knew it. Ni qaamee. Booda'oo gaafa lolatti irraa kaasuu deeman naannoo Najjoo kana na fakkaate gaafa namni kuma jirii faallama kooyan qabu yaadattanii. Warra mootummaan jaaree mootummaa leechuu hin dandeenye duriyyeen maqaa koo baatee beektu. Jara kanaatu jara san. Amma kalee jimma keessatti abbaa qabeenya sarara kalee tokko ajjeesan. Warri ajjeesan sun har'a dhimma maara Oromoo godhuu fedhan. Kaleessa garuu gurbaa jaarroo baay'ee ture naannoo jimmaa kunuunsaa ture ta'e Oromoo keessa. Humna san loluudhaan hidhachiisan naannoo dheeraa. Namni boruun agarre. Wanni har'a facaafte boruu akka ammaattu beekuu dhabuun balaa akkanaa namatti gaarii. Murabani Gujii rawani kases kanam wal kabat. Ana bara Gujii Congo Ethiopia tinjal. Congo ini kan ini Democratic Republic of Congo. Afrika kaisa dachin tujari duresi rabbi badasa kasinjur. Worki diamond mineral linjir jiru.
mineraalli sanuu mineraalli sun jiru garuu balbuunni suni ka boonboon ittiin kaasuun ka boonboon amata gadaa ittiin miidhu ta'e. Amma gujii kana keessa gaafa dhugaaf sooyinu ni beekanii kaampaanii tokko biyya san gujii isaa ture kaampaanii irraa lamu irra qabsooyineeti keessa ba'a. Daldaltoota gujii waliin ijaarree maallaqa waliin baasaatii public private partnership bifa ta'een bifa sadiitti tokko uummanni gujii stakeholder kan ta'u sheer kaampaanii keessa qabaatu sheer keessa qabaatu lama mootummaan keessa qabaatu sadi kaapitaalli alaawwan barbaachisu kaampaniin muuxannoo qabu keessaa jiraatu haa ijaaru jennee lamaan lubbuun hin jira haasa'u turre. Uummanni gujii kun halkan tokko miliyoon 300 waliin qaban. Harka waliin dheerii malee sun waan ta'eef beeku deeman. Obboleessa Itoophiyaan isa gujii gidduu jiru amma maqaa Itoophiyaan ni bara gujii kasaa jiru maqaa Oromiyaati. Oromiyaa maayiniin jedhama barkaama gujii walitti jiru. Maqaa irratti fookasii godhina. Maaliif maqaa irra yoo ofirraa dhiibaa oolle bu'aa qabu. It's called Oromiyaa maayiniin. Duraan midroogiiti amma it's called Oromiyaa maayiniin. Amma waliin ullee eegalan gujii keessa last I counted there are more than 47 companies. Kan naannoo san saamuti. Sheeyitana tokko midroog jedhamu keessaa baafneeti 47 uumamee jiru. Fakkeenyaaf gujii booran waliin dhaqanii jira. Godina naannoo nageelleetti uumuun gaafii hawaasa naattuu baalagee biyya bulchuu jiru gaasa hin jiru not exaggeration. But warri amma dura boruwwan godhamne biyya galle keessaa kana warra sabbata ayyoo isaati irraa saane garaa ayyoo isaa isa waraanu godhu. Summii damma keenya keessa kaaya. Gujiin ati gujii bitaa waan godhi tokko waggaa lamaan dabre kanaaf barnoonni jiru. Fichila ni roomani. Ogaan ni fichile. Dubbii godinaa fakkeessanii gabbaasa. Umaatiin naannoo sanitti godhamaa jiru waan laafaa miti jechuudha. Jimma fudhadha. Yeroo dabre maaliif jechaa ture? Oromoon sadarkaa lamatti miidhamaa jira. Tokko kallattii mootummaan nu miidha lammaffaa warri mootummaan kun miidhu kan Oromoon taanes nu abaala. Jimma bakka sadiitti lamaan kana pilaas tokko. Waanuma gurbaan jallataa kun keessaa ba'e qofa. Hammeenyi jimma irratti bilisummaan godina biraa irra jiru. Kun jajjabaatee malee bal nama jimmaa ka biyya alaa jiru kan akka isaan bira yaayyaa bashanii beekanii inni boomina obboleessaa jimmatti hojjetan bara. Maal jedhama eeggataa biyyi? Uummanni jimmaa mana kuma mee waggaa jalaatii nuti dubbanne kichi bara biyyi. Ni jeefamaa bara. Osoo lolli keessa hin jirre godinni Oromiyaa akka jimmaa cunqurfame. Hammeenyi naannoo sanii godhamu triple. Akka Oromootti jeefama akka jimmatti dabala mallee immoo miidhama saba sanii immoo ni abama. Kanaaf Oromiyaan hangi wayyaa maal akka jedhamu amma roorroo wal geessa. Dur gaafa ilaalaa gaafa darbu warra gammoojjii qofa lolu ture. Har'a duuti mana namoota seente Goojam Gondar Wallaggaa everywhere Arsii baddaan kun. Akka dur barsoo fe'anii milishaadhaa erguun jiru qeeqee jiran. Kanaa uummanni biyya sanii wal ta'ee lola irraa dhaabsisuu irratti fuulleffachuu. Lolli akka dhaabanne waggoota lamaan sadeen dabre kana yaalii araara Oromiyaa keessatti buusuu ifatti mul'achuu waan dhus aktiivliin keessa ture. Ijoolleen bosona jirtu shakkii qabaattus ijoollee boqoo turi. Araara san kafarsanni 95 irra ga'e kan duuba deebisanii. Kanaaf warri abin jaalatu tajaajila jirus takka deebisee nageenyi isaanii takka dhufu godhu yookaan ofirraa futtaasuuf dirqama isaa jechuudha. Manaaba nama tokkootii jecha hawwii hin dhugoomne nama tokkootii jecha ogaroonni yoomanii haaran nama tokko haga waggoota jahan dabre kan dararame ajjeefame isaan Oromoo takkaa waggoota dabre keessaa roon bee hoggana jiru kijibe san qeete isan gaafa kana qaate. Kanaaf kana laaluun barbaachisaadha. Obboleettiin waa'ee faanootiin gaaftee qarshii nagaa fadde
Faanoo tuffata dhugaa fuula wajjin qabdu hin jiran. Baardaa dhugaa dandeenyee beekanii nuufi amaarri historically nuufi eliitiin amaaraa garaagarummaa qabna kun waan sossottee tokkummaa jettee dabartuu miti. Garuu hanga tokko hubannaatti dhiyaannee turre. Gaduu lamaa jalatti walitti himne hireen uumame jechuudha. Hiree san kan dhabamsiise Abiyyi beema. Yaadattanii Oromaaraa jennee gallee san booda marii hayyoota dogoggoroota Amaaraa tokko eegale. Boleettoo fa'aa kan keessa jiran, Diimaa fa'aa keessa jiran, Gararsiis kan jiran. Waan san kan keessa seenee dhaabsise Abiyyi. Eeganii dhaabee oolu amma deebinee eegale. Ala Muslimee fa'aa, Biqilaa Uriisaa fa'aa. Kaman di sini mereka ni benar minister negara apa tu mereka. Marsa lama saya yoga ni mari ada kaji juda be, dah bisa beri. Mari, aku yang ni lagi beria. Bisa tenang hujan ini. Jadi, amma malaskan gua apa? Ya dari itu. Unggal, ini ni tu. Kumala aku rasakan. Ethiopia milik JFRC jarang masih lucu. Amma mau gajaran wali karya tu. Semua kita nama kamu ol. Dengan cuma sekretariat baru, jangan bukan lagi. Kalau sekali tidak kemudian baru mali kemudian tip arah sopan lagi. Abi arah sempurna dah. Lo mainin, lo berbaca apa merasa langsung amak Allah, orang mau mikir, orang mau nama orang kita kalau akan aja akan tidak akan sama. Maka yang kau, kau anggur nak baca, sebab berani itu, sebab berani ibu, no. Ini yang kau ada itu kau berani itu. Panu ame sih tengah dekat, dangga di nama rawat itu kan, matas. Udah dia yang minta mantap tu, lepas muda musan. Kisi tanya bawa aja tu, ortodoksi di Amara di pula. Apa sih aja saya muda dia. Ikan sari malam tu. Orang ini media tu pernah di mutu mati terus bodoh matu orang orang tu. Amara muda kakak sudah bodoh matu lama tu. Tu nama ni Sumai. Walau kata kesimpitan, walau kata kesimpitan, kajau kan, modu malah berkali satu. Abi ini berkali satu. Hai. Oh, nabi berkali dah kata. Jadi tu mah short memory Punjabi. People know. Kale amar bifasadi marace nurut dulu. Aramun marace dia amar dulu suar pada no. Jadi gara-gara rumah amar waktu itu tehnya, ubah kamu nani. Biar kamu, ubah kamu. Ni Valman. Gabu Mesha tahu dan dia ni. Angkara kau itu kan di boleh di. Orang kau angkara kau itu boleh jalan. Kau itu rapi. Kau itu Mesha siasa tinggi sekali. Kau itu siasa kan intelligent. Umur sambalik. Orangnya kita tahu karena milau tu kau itu, Malaysia rakasi, wajah singkasi, mali kasi, terus siasa dan emarama mungkin nama ni je. Nama kami ke timi nama mungkin tingkana, gak bukan nama kayaknya rawan tak ada itu tadi. Itu, ini kejibina. Namni itu kau tu orangnya kayak tu. Sagal tami sagal, orang mau belajar tu. Ayo, jalan terukar kali. Ini tu soal ni. Nami sagal tami sagal tu, nami biar tu sagal tami sagal. Reti kerana ni buta orang tu, orang mana kaji tu semua. Malik, kawin hidan non siasa ni. Kali kami, malah ada itu. Awak yang kata mana kasih bicara dulu. Nama mata sahaja, konsepsi satu mana, dua nama ini damai kita, ni jalan tadi dah cik. Damai sudah tu, kayu, akhirnya siasa kebencian itu umat. Ijaru itu sirna itu tumur,
sirna mootummaadha. Kaleessa sirna jaarmaa qabsoo siyaasaa. Har'a immoo sirna mootummaadha. Ittiin boodee dhachiifta. Sirna alagaan jajjaartee fiittee diiganii kan irraa osoo bakka buusee harki biyyaa furee seenee waa'ee namoota maali kophaa jirta jettaniif gaafa keerroos akkasuma jamuudha. Yoon gabbaase hedduu budaa nyaata. Amma immoo akka duris hin jiru. Ewan building nation. Mana akka political party jillaalu. Akka aangoo qabatutti jillaalu. An biyyaan jaarutti amana. Brick by brick. Gota jaan dabaraan miidhaa nurra ga'e hedduu. Faayidaan argannees jira. Sirna kana kaleessa Kupito gara jalaa jijjiirtu kana fayyadamneeti keessaa kalaan jijjiiramne har'a namni keenya seenee jirti. Abalufaa jennee osoo keessi qorakko. Fakkeenya eegaa dhufe kana kan dhaqee hundatti galgala hoggoloota keessa wajji mari'achaa jirra. Hogganni bara ariita filatee qofa adeemu miti. Kan hogganni edaa shafara taanaan eenyu mari'ataa turre. In every community marii akkasii godhaa jirti. Tanpa kami di hayyu, tanpa orang Amerika rawali berbahan, ini mereka tu